obboleettii isiin hundi dhugaa rabbi dhiifama guddaa har'a dhugaan as baatee jirti umrii naa dheeradhaa kabajooma hogguu takka jaalala gidduutti ijjiinis nama ni ilaalti beekta aynannaasis ni jirti beeku obboleeyyan keeti jaalala keessa wanni akkasiitis ni jirti histiin ni jirti malee dhugaa wanni amma isinirraa arke waan silaa namni isinitti hinaafu namni waan akkanaa wajji dabarse arkite nama wal jaalatu ammaas walii araarsuun akka ulfaatu jaarsaa jaartiin bar wanni wal lolanii kachik ja'aniif maal seete dhugaa san beeka warra wajji nyaati haqa jaarsaa jaartii rabbii beekaa sani haqa keessan rabbii beeka dhugaa rabbii illee nama araaramu jaalata maqaan isaa illee tokko araaramaadha dhugaa rabbii kabajaafas dhuftanii miira reefu keessa jirtan san keessaa illee baatanii ammaan tan namni dilli kun hundi bakka jirutti dhugaa tanaas baastanii jirtan dhugaa isin duraa taate saniif an dhiifamaa fudhadhu isin lachuu kabajoomaa galatoomaa dhugaan nama dhugaatiis nama dhugaa ta'uu wanni beektanii hawaasni hangam takka akkasin jaalatu arkitan har'a as baatanii laala mana lama banattanii an amma kabajaan guddoon isinii qabu mana lama banattanii nama kuma 12tu isin jala jira lachuutiin seenee ilaala lakkii dhaabbadhaati hottaas deebi'aa isin lachuu taphni taphattanii isin jirtu hottaanii haasonnee jettaan dhugaa rabbii namni galata namaan beekne galata rabbiin beeku hedduu takka galatooma dalagaan sheexaanaa arra dhumtee jirti. Hayyee sagaleen ta'e dhagamtu maas qoyi. Sagaleen mootirra jirtu maas sagalee ta'e ol kaas. Yeroo fixatan waan tokko jechuu barbaadan jeetu. Hayyee haasay. No hogguma sii dhufte tana haasay. Haasay. Awwaaniin juun qabu namoota narra. Namoota manguddoo wanta guyyaaraan tanaa wanniin asumaanuu dhaammachuu barbaadutu jira. Inni maali? Haasawallee akkasillee yoon dheeressallee dhiifama. Yeroo namni lama xiqqoo walitti wanta jee waan tokkotu jira. Qaama sadiin fi waa jechuu barbaada. Qaama sadiif dhaamsas wantas ergaa dabarsuu barbaada. Tokko akkuman wanta jeeti qaama jaalala kiyyarraa gara kiyya goree jaala murtiirraa gara isaa goree nu lamaanuu wanta godhaa ture kophaatti anas na faarsee isa dhahu isas faarsee ana dhahu kanaan ammoo dhiifama qaqqaawwanni wanta hin jenne hin jiru isinuu darree jirra dhiifama jechuu barbaadanii qaama kanaan jaala guddaan isinii qaba akka dhuunfatti warra nu arrabseefis warra nu faarseefis lamaaninuu galatoomaan jechuu barbaadan. Qaamni biraa ammoo qaama nama nu jaalatu tokkotu jira kan hin dubbanne kataa'ee waliin nu laal namoota gurguddaa yoo waa jiraatee ibidda san dhaamsuuf barbaadu kan isaan faa dhaamsa malee gubbatti yaada isaa wanta hin godhanneetu jira. Qaama suniin ammoo nu rifattanii hedduu dhiifamaa waan nu jaalattaniif yeroo tokko namni gurguddaan bakka guddatti waan si eeguuf yeroo dogongoroonni akkana. Kabajaa guddoo isinii qabna jaalala guddoo isinii qabna onnee teessan akkana godhattu tanallee liqimsaa nuun deemaa please argitanii liqimsaa nuun deemaa isin hagam takkagin hawaasa kanaan deemuu akka dandeessan hawaasni isin juttutti hangam takka akka araaraafame isinii qagaltee natti hin fakkaatu dhugaa rabbi hagam takka obboleeyyan keenya isaan kana qofa odoo hin ta'in jarri biraallee warri sooshaal miidiyaa kana keessatti influensara ta'e kashamarraniitis kadhiiraatis hawaasni kun rakkinuma keenya hojii hangam takka akka nu kabaje silaa beeytanii dhugaa rabbii waan fiduu barbaannu hunda fiduu ni dandeenya. Fiduu wanni namni akkanatti isin jala rakkatuuf bar jaalala teessanii bar obboleeyyan keenya. Jaalala dhugaa hangam takka akka isinii qaban. Even as jala taa'ee sababa murtii guutuutti mu'aaz arrabsu sababa mu'aazii murtii guutuu arrabsu akka itti baafatu wallaaleetti isin arrabsaanii beeytanii. Akka itti baafatu wallaalee akka itti beekuutu akkasi sunis jaalalarraa takka. Rabbii jaa dhaabbaa jiru sheekotiin gurguddoon wallaahi manguddoon gurguddoon even sabni biraa damiina rabbii jii ijoollee tana ni jaalanna tun isaaniin hin maltu jaan. Duuba kana caalaa maal barbaaddan? Harkattanii bar waan ajaa'ibaa harkattanii bar. Argitanii loluu keessanii isin jibbina arrabaa ilkee wal dhooyti isin malaayikaa miti ilma namaati hogguuniif ammoo daangaan dabrinaa. Achi booda amma booda hoo jaalalaan kabajaan bakka itti wal arkuu qabnu wal garree bakka wal guddisuu qabnu wal guddisnee wal maddii jiraachuu qabu. Yoo Dr. Nuuraddiin dhufe taratti wal jalaa buusaa ol baasaa deemna ibsaa yaada kee ibsadhu.
Achi booda immoo naamusa ani sillachuu haasawuu ni dandeessa. Ibsaa fi mirgi feeti. Galatooma ulfaadhaa Dr. Daminuu Sa'aatillee ulfaadhuun dhugaan sinjaa guddaa keenya jabaa keenya. Duraan dursee sin galateeffachuu barbaada. Waan kana hedduu seentee yommuu kanas akkasitti fuula uummataa kuma torban isaaniif jalaa qaban kanarratti sagantaa wal gaafachiisuu keessatti. Galatooma ulfaadhuun jaa akkasuma immoo warroonni keessaanii haga ajaa'ibaatii fi hedduun ijoolleen diyaaspooraa jala kana rabbumaa jaa wal qaraarsaattanii hundi keessan galatooma ulfaadhaa isinii milkaa'ee jeetii yaadaa fi shirmaa takkan shakkinaa isin jechuu barbaada. Akkasuma immoo itti aansuudhaanii murtii guutuudhaan galatamu jechuu barbaada. Murtii guutuu hoggaan galatamu ijooni. Akkuma bifa geemaatiin sodaattee geemni kun gandummaa fi gosummaadhaan nu diiga jettee yaadde sanitti lolli keessan egaa walitti poostii gootan sun akkasumatti gosummaa fi gandaan akkasin diiguu jiru ragaa baatee galatuumi. Sun marti dhaabuu danda'uu qabdanii. Kanaafuu atis ta'ee maazis ta'ee geemas taphattanii taphachuu baattanis wanni isin nuti akkatti gammannu isin wal moggaa arguu jaalatanaayi geema yoo feetan ka jaalalaa isin taphachiifna feenu isin hin taphachiifnu asumaanuu bilook irraayis wal baasaa salaamtaa gubbaa tanaa miti ta'onneedhaa waliin jaa takeessaasan waliin jaan isin jechuu barbaada. Akkuma murtii guutoon eegalee ji'eenis maazis eegalee isaan idduume waan jirtu yoo barbaachisaa ta'e nama nurra guddaattu jira abbaa dubbii harkaa qabu jira damiinumatti achi deebisa. Dhaamsanii isinitti dhaammadhuu fi hawaasa bal'aatti dhaammadhu. Hawaasni bal'aan karaa maas gortanii maas akkanaa lakki murtii guutuu akkana jettanii hundi iddoo sanatti wal'aa jirtan hinoo isaan kanaa. Isaanis warri naa jecha murtii guutuu arrabsitan warri naa jecha maas arrabsitan dhiifama walii godhaa nuti tokko taane wal jabeeffadhaa nuti gar tokko danda'inu jedhanii uummataaf asirratti ibsuu danda'uu qaban jeetii yaada damiin ibsaa galatoon ulfaadhu fedhadhee jira. Galatoomii umrii dheeradhu dhugaa rabbi si haa kabaju kabajaa guddoo qabda jaalala guddoo qabda akka nama influensara asirra jirutti nama hedduu si jala deema nama hedduu si caqasa rakkoo akkanaa tana beektee baga mudatte hiikuu ni dandeenya hin bar cinan nu laalu jira babani adam hiikuu ni dandeenya alhamdulillah rabbil alamin rabbiif galanni haa ga'u hiikuu ni dandeenya obboleeyyan keenyalleen ija mirgaatii fi ija bitaati. Arra as dhufuun isaanii qaaniin isaanii qaaniitii yaabeera. Hamtuun isaanii hamtuutii kabajaan isaanii kabajaatii. Dhugaa rabbi hedduu galatooma. Kanaafuu dhugaa rabbiitiinis ijaa hedduu galatooma obboleeyyan keenya kaas jala jirtaniis dhagaya mu'aaz moo'ee murtoo moo'ee hamoo hundi. Wiinarrinis hin jiru akka hawaasaatti. Ni dhagayamti sagaleen tiyya. Yaa mummuraa turte malee dhagamte. Sagalee gayamaa jirti. Ni dhagayamti sagaleen? Ni dhagamte. Ni dhagayamtee mee? Ni dhagamte. Ni dhagayamtee mee galatoomaa umrii dheeradhaa isin mee isin lamaan nagaya haasawaa. Dhagaya rabbi jechi rabbiin itti beekamu tokko keessaanii beektan araaramaadha. Maqaa rabbii irraa tokko. Nama araaramu nama irra biraa namaa darbu rabbi illee jaalata. Kanu miidhame jechuu ni dandeessan isin lachuutu akkasuma wajji bira walii kutaa jiruudhaati. Duniyaadhaa beete boru eenyuun nu keessaa kutaan beeknu. Kanaafuu isin hundinuu hedduu galatooma amma karaa nagayaati obbo takka walii haasawaa. Hawaasa kanallee waan gaarii dhageessisa. Rabbi khayrii isin haa dhageessisuuti. Achi booda akka feene ta'uu dandeenya. Eega araarama asirra fixne booda feenu ni taphanna feenu hin taphannu akka feene taanee jechuudha. Maaltu murteessa jechuun haqa murteessa araarama rabbiin murteessa. Bakka miira keessaa baha. Maaliif seete arra galgala kana maaltu akka uumamu qabeeku rabbi qofa. Please. Akkasitti mu'aaz maal jetta? Bismillah. Duraan dursee assalaamu alaikum. Alaikum salaam warahmatullahi jirtan hundaafuu warri murtii jala jirtanis warri na jala jirtanis galatoomaadha. Yeroo teessan wanta gootanii aarsaa gootanii waan asirratti argamtanii. Itti aansee obboleessa kiyya murtiidhaanis salaamu alaikum jechuu barbaadani. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Wanni guyyaa ramtanasti argamneef dhugaa dubbachuu fi namni lama yoo wal lole waa hedduu balleessuu danda'a, garee hedduus deemuu danda'a. Haga lubbuu wal baasutti illee deemuu ni mala ni danda'a. Kanaaf anaa fi murtiin yeroo hedduu jechuun waan khayrii hedduus hojii hojjanne hiriyummaa waggaa lamaaf akkas hojii turre
san keessatti ammoo waa hedduu tokko wajji hojjenne bakka rakkoo hawaasa keenyaattis hedduu hojii dhaabbannee bakka gaariillee hedduu inumaa waan tokko kaniin carruma kanaan wasti haasoo barbaadu hagam fedhallee yoo rakkoon jidduu jiraattee waldhabbiin jidduu jiraattellee waan tokko asirratti kanii haasoo barbaadu akka yaadannootti innis ni yaadata. Saudi umraa duraa waliin hin goone umraa adda adda deemne guyyaa adda addaa umraa lammata irratti yeroo umraa goonee deebi'uu qabna jennee murteessineetiin akkasii murteesseetiin wajji dhufnee harama yeroo wanta goonu Hajar al-Aswad dhakaa gurraachisuun garteemi dhakaa gurraachisuun sadarkaa isaanii beekan namni musliimoon sadarkaa isaanii beekan bakka sun warra Naajeeriyaa warra gurguddaa warra gurraacha kana qofaatu dhiibachaa maal jaa bakka sun wanta jaa bakka san deemeetiin dhakaa sun ungachuu barbaada wanti jechuun barbaada jennaan nama hedduu keessaa ol na fuudhee achitti na darbee gara san na geesse ol na fuudhee jechuudha. Ani fiifuu qallaa kana. Anyhow galatasaa namni gaaromeen namaatis qooda walis kaayuu qaba. Murtiin iftoomina ni qaba. Yoo si jibbe si jaalates dirruma sitti wanta ja'a. Arra guyyaatti wanta namaa dubbannu miti namni hundinuu hanqina ni qaba. Haa ta'u akkasumattis na balleessee jira. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Akkuma amma anaaf isatu caala wal beeka waan ta'eef lubbuun isaanii beekti. Yeroo kana jiru yeroo taraa dabartisanas anas taraa dabartisan anaatutti balleesse. Torban kana keessa guyyaa tokko. Badii fileessan ta'anii garuu san dura immoo wanta guddaa na balleesse akka malee hagan bakka yeroo dheeraaf na dhukkubee hunda mana ciisaa ture. Namoota na dhiyaatan damiina suuraa isaanii ergeen ture na dhukkubu jira mana keessaan jira. Torban sun guutuu haala bareedarraan ture. Waa hedduu tokko jeeqamee maatiitii jeeqamee xiqqoo haalli gaariin ture alaa kulliin. Namni wal dhabuu ni jirti dongora ammoo taraa tana uumameef itti gaafatamaa nana. Because waan erga wal dhabbii qabaanneefu waan dhimma inni keessa jiru fuudhee maxxansuun kiyya sirrii hin turre viidiyoo sun illee kaasee hin turre viidiyoo dachaas waa isaa dubbate sun. Akkas yoo itti balleessee jiraadhe dhiifama na haa godhu. Waan sanarra dabre ammoo namni lama haga fedhallee wal lolee walitti numa araarama. Namoota gurguddaa akka keessanii kanaatu nu jidduu jira nu jidduus dhufee haasa'e. Isin bira dabaruun hin ta'u namni kun rabbii sodaatuu qaba rabbitti aanee ammoo rabbii gaditti namoota hedduu tokko namoota kabajuutu jira. Maatii ta'ee namoota gurguddaatu jira. Namoonni akka isin keessaa tokko adda durummaadhaan isin faadha. Guddaa galatoomaa Ustaz Naasir Hamzaa fa'aa Dr. Nuraddiin Zakii Daalaas namoota hedduu maqaa isaanii yaamuu hin yaadanne hedduus tokkos jirani. Akkas ture amma saanaan onneen tiyyaan dhiifamaaf banaadha yeroo hundaa'u namni yoo wal dhabellee wal dhabii irratti waliigalee wajjin jiraachuu qaba jeeti nama naan. Kanaaf wal dhabii irratti illee bakka Oromoon nu barbaadutti hawaasni keenya beelawatti bakka rakkoon jirtutti wantoota gaggaarii irratti walitti ni dhufna rakkoo miti sun bakka tiim workiin barbaachisu irratti garuu akkuma beeknu hundi jireenya adda addaa qabna innis jireenya isaatiin biiziidhaanis jireenya fayyaa dhiiba. Kanaaf baandarii keenya seet godhannee qabsoo jireenyaatti dhufuu qabna jeeti yaada. Kanumaan fixadhee hin jiru. Galatoomu dhugaa ulfaatu mee akkasuma galatoomu damee ibsa murtii guutuufis carraa kanneen mee tolturraa kaasee yoo bakka xiqqaashillee haa dubbatu jennee No galatoomu ani wanni inni ijoollee tana keessa firii jechuudha murtii guutuu jireen teetii haasa'e. Waldhabbiin keenyaa jaalallumarraa ka'eedha garuu waldhabbii namni haalaan wal jaalatu wal beeku wal miidhaanii beeytanii gizee waldhabee waldhabbiin keenya sadarkaa sanitti bakka fagootti deemee kana sana ijee amma asirratti dubbachuun barbaadu. Haga walitti balleessine keessatti immoo caalmatti akka nama waasi balleessine hin beeka. Kanaaf kana ragaan baha. Maaliif akkuma waan kaanii jarjaru sani itti balleessuttis jarjaree caalatti akka itti balleessine hin beeka. Maal na balleessee maal waliin jenne amma yeroo muraasa tokko dura jechuudha. Egaa girgirriin keenya sun deemaati ture gaabbe jennee jireenya kiyya keessaa naa bahe sii bahe waliin jenneeti
addaafne waan tokko hamtuu waliin dubbannu walittiin bilbillu nagaa ture. Jechuun jireenya moolii jiraachuu hamtuu walii yaannu. Jidduma tanaa wanni kun dhufnaan xiqqishoo walitti mufannee anyway anis aareeti waan saniin wanti jee taraa mu'aazzoo balleessallee tasan duraa garuu dachaa sanii waliin anaa itti balleessanaan dhiifaman gaafadhaa ani isinillee akkuma deengada guruuppii irratti waliin haasofne wanti keessanuu waan gaarii immoo hedduu hojii dabarsine akka namni nuti hinaafutti akka arabni ajab jirutti agartee akka maal jeenni sitti hima namni waan gaarii guddaa hojjennee jirra. Gammoojjii Booranaa keessa guyyaa meeqa hojjeteenyee bakka nyaanni hin jirretti bishaan malee dabarsinee jirra. Maal jeenni si himagaa bakka namni hiyyaanne hedduu hojjeteenyee jirra. Umraa hojjeteenyee jirra. Ati alaa kulla haaliin keerii fi toltuu badduu waa hedduu tokko hojii dabarsine hiyyummaa gaarii. Kana keessatti namoonni nurratti xiqqishoo bilchina qabanis maqaa namaa kaasuu hin barbaadu. Akkuma isin amma bilchina keessan dura qabdan itti fayyadamtanii walitti nu araarsuu deemtan bilchina nu dura qaban itti fayyadamanii adda hojii irratti namni shoora guddaa taphatee magaalaa keessaa nu galchuuf maallaqaan miidhasaa nu godhiifa malee maqaa namaan kaasuuf maallaqaan adda nu bachaa jechuun anis waan hin qabu harkaa fuudhee isaa harkaayis fuudhee maatii wal ibsee waan hedduu nu godhe ni jira. Sanii yeroo isaa amma dubbannu isinitti himanna gaafa tokko. So waa hedduus ture. Waa hedduu kana akkamitti hubattaa achi siixee teessee hoggaa kophaa teessee ilaaltee namni qorana maaliif akkana godhee mu'aaz maaliif akkana godhee jireen jee yaadu naa galti malee kan naan galtu ni beekamu. So waan akkasiitu ture. Anaaf mu'aaziin hammeenya diinummaa nama walirraa ajjeesnee qabnu. Like hammeenya hamaa mu'aaz ta'uu an himu yoo ta'e yoo mu'aaz an hamaa ta'uu himu kanarraa ala harkaa waliin miine dhiigummaa waliin qabnu obboleeyyanii waan isin ajaa'ibu akkuma reefuu inni gaarii waan reefuu inni kaasisuun dubbii tarabbiillee of keessaa qabdu tabiraatiin itti isinii dabala. Naaf mu'aaz